Carraa jireenyaa dirqiidhaan dhibee si baasee biyyarraa maatii teetirraa fagaattee jechaa turte yoom wal garraa wal arguuf dheebochaa turtaan addaan fagaachuu walirraa gammachuu fayyaan nuuf galii siin garsiisin haamtuu bushaan anhaa dhufuu uqtee qaalii gaarii namaa yaa Aishaa. Carraa jireenyaa dirqiidhaan dhibee si baasee biyyarraa maatii teetirraa fagaattee jechaa turte yoom wal garraa wal arguuf dheebochaa turtaan addaan fagaachuu walirraa gammachuu fayyaan nuuf galii siin garsiisin haamtuu bushaan anhaa dhufuu uqtee qaalii gaarii namaa yaa Aishaa. Maqaa rabbii xiyyaatiin ergaatiyya jalqabadhaa maqaa rabbiitiin jalqabuun naaf bareechite ergaadhaa lakal hamdu yaa faarfamaa qiyya yoomuu siin faarfadhaa hinga yaddeettiin eegalee seenee oofatoo yabbiidhaa yoosumaa takka alleen tahoo seeneef beeratti isa badhaa obboleettii teenya qaalii tantiin jaalattu onneedhaan yeroo dheertuu sabreedhaan jabaatte diiniif khidmaadhaan dhaggeessuudhaaf dhufnee namoon itti roobsine kadhaadhaan yaa Aishaa teenya qaalii nuuf galii nagaa fayyaadhaan. Carraa jireenyaa dirqiidhaan dhibee si baasee biyyarraa maatii teetirraa fagaattee jechaa turte yoom wal garraa wal arguuf dheebochaa turtaan addaan fagaachuu walirraa gammachuu fayyaan nuuf galii siin garsiisin haamtuu bushaan anhaa dhufuu uqtee qaalii gaarii namaa yaa Aishaa. Biitii fi qalbii ifdasiidhaan irraa fagaachuu hin dandeessu nyaattee yoonii fi uffattees waan qaama kee barbaachisu ardii Oromiyaa bal'ootaniif nirraa caalaqqisu lakkiiniif mukkeen iseedhaan qalbiidhaan yaaduu hin dhiisu qilleensa isee bareedaa kan mukkeen lulee firfirsu waan isin jijjiiruun qabu takkallee si hin caalchisu jechuudhaan Aishaan kaatee biyya isiidhaa dubbisuuf nutis eebbisaadhaa jirra akka Haaliqni nuuf tiisu ishaantu yeroo dheertuu diin barachaa turte asuu markazul ikhlaas yaa teessoo diin rabbii lammiif dabarsu si keessa teessee Aishaan barachaa turte kaleessu. Carraa jireenyaa dirqiidhaan dhibee si baasee biyyarraa maatii teetirraa fagaattee jechaa turte yoom wal garraa wal arguuf dheebochaa turtaan addaan fagaachuu walirraa gammachuu fayyaan nuuf galii siin garsiisin haamtuu bushaan anhaa dhufuu uqtee qaalii gaarii namaa yaa Aishaa. Aishaa qaasii muqtiitoom nagayaan galii siin jennaan si eebbisuudhaaf namuutu dhufne gamaa fi gamanaa barsiisaan kan kee ustaaz Shuuree mi'aamannu afeerraan barattuu tiyyaata rabbiin wal nu barsiise quraanaan taa du'aa'ii itti roobsaa gammachifne gaggeessinaan addaan bahullee waan feenuu obbolummaan tuun kafanaa jechaadhaa jiran urjiiwwan barattoonni caayaatanaa bakka isaa obboleettiidhaan waamamnee nafnuun hin dhufnaa wattaanuun jettee Maariyaan hadiyyaa natti kenninaan abshir Maariyaadhaan jennee hadiyyaa isiidhaaf hinnaa galatoomi qaalii namaa amiira markaaza kanaa
galatoomi qaanii namaa amiira markaaza kanaa carraa jireenyaa dirqiidhaan dhiibee si baasee biyyarraa maatii teetirraa fagaattee jecha turte yoom walgarraa wal arguuf dheebochaa turtaan addaan fagaachuu walirraa gammachuu fayyaan nuuf galii sin garsiisin haamtuu bushaan anhaa dhufu ukhtii qaalee gaarii namaa yaa Aishaa obbolummaan tiin jabduudha jabeeysaa namuu akkaanii namni diin keeysa wal baree wal mararfataa dhugaanii wal biraa deemuu hin fedhuu wal arguu fedhaa ijaanii ukhuwwatu diin ashaddu min ukhuwwati nasabii kanaaf yaa obboleeyyan diin jabeeysii obbolaa rabbii obbolummaan diin akhiraa si fayyaddi meenaaf qabii carraa jireenyaa dirqiidhaan dhiibee si baasee biyyarraa maatii teetirraa fagaattee jecha turte yoom walgarraa wal arguuf dheebochaa turtaan addaan fagaachuu walirraa gammachuu fayyaan nuuf galii sin garsiisin haamtuu bushaan anhaa dhufu ukhtii qaalii gaarii namaa yaa Aishaa carraa jireenyaa dirqiidhaan dhiibee si baasee biyyarraa maatii teetirraa fagaattee jecha turte yoom walgarraa wal arguuf dheebochaa turtaan addaan fagaachuu walirraa gammachuu fayyaan nuuf galii sin garsiisin haamtuu bushaan anhaa dhufu ukhtii qaalii gaarii namaa yaa Aishaa.